السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلهم تكسني يو يروسينتن شير قولا ورين سلامة على أرتن وعليكم السلام ورحمة بولتين كي نقال إسا إنه سي ويوفته دبچو جر قبلتي أتو ملي ركوني سين قبل ركو بايرا إن شاء الله هم رندا من ركو سين فرافي إني دو كفاني مجاسين الغارتن وكانت شهادة أو كيمو مجاسي تو رغان إبسو تكو إنجرو silas gabiya kairo kesatti namni fira hin qabne namadanu anu rakkadhe biya kairo ti ronjal qabalu fechuudha kana jennan namni fira biraan qabne biya kairo kesatti rakkachuun beekamaadha nama rabbi jedhe nama gargaare malee kanaafu waraqata mucaasii kan sii ta'u waraqata wayii of harkaan qabdu assaabii kanaa qabdi jireenya irratti si rakkoo adda addaatti mudataa ture haa ta'u malee meemee jalqaba isiidhaa wajjin dubbannee waan isin jettu irraa barraa maal taateetu rakkoon mataa kun akkamitti isii jalqabee isa jedhu walumaan dubbannee kaane inshaallah gara mana yaalaa geessuudhaaf dhaqee bakka isin jiraattu fuudhee dhufe meemee amma xumura qophii waliin turaa qotu Laku, dulu kan di sini sana. Maka ke biyatti ini ni kazina dalil jalan tu nakasi kazina dalili nando kam giran girada nando cirati kazina biyatti kazina shee dalil abbasaan biyyiti kazina shee dalil abbasaan biyyalamti biyyatti naannoo si naannoo geeraati geeraadha ammoo naannoo ciiraa muudha ammoo bakka ganda wayii qaba qadda maal jedhamu guree kasoo aanaan koo guree kasoodha jettee akkasi kana jennaan jalqaba maatii isii namni beektanu naqunnama rakkoon isii immoo rakkoo mataati xinnoo isii rakkoo mataa qabdi rakkoo mataa kana immoo akkamitti isii jalqabee yoo jenne hunda dubbachuudha yeroo nun gahu waan ta'eef gaafataan oolee akkasiin himattutti tokkoffaa ergasii rakkoo adda addaa irra ga'eera abbaan manaa isii gatee irraa deemee isiidhaa ol fayyaa lamaatiin mucaa kanarra ol fayyaa lamaatiin jiru abbaan manaa isii gatee irraa deemee deebi'ee immoo da'umsa keessa baay'ee rakkattee mana namaarra naannoftee kadhattee jiraataa turte mana baay'ee jiraattetti deebi'ee immoo erga deessee kaatee immoo mucaa isii nama bira kaattee hojii galtee dirqamaa namni tokko jiraachisuudha hojjechuu qaba waan ta'eef hojii galtee mucaa isii guddifataa turte booda kana madaamii yookiin immoo jara bira hojjettuun loliisa kaastee mataan isaa sababii dhukkubuudha madaamii hojii walitti bu'aa maal jedha madaamii isii ati hojii hojjechuu dandeessu mataa isii dhukkuba waan ta'eef mana yaalaa dhaquu qabda jettee hojiidhaa baasteeni egaa mucaa akkuma isin argitanu mucaan isii waa nyaachuu barbaada waa dhuguu barbaada isiinis akkasuma hassaabitti galtee ammas immoo yeroo isin deessu sana keessa namni gargaaree waraqata baaseef hin jiru jechuudha namni dhaqee mucaa isiitii akka mucaan kun mucaa isii ta'ee namni waraqaa baaseef hin jiru jechuudha kanaafuu waraqaa mucaatiifis yaaddii rakkina hassaabiidha waan dandaa wal qabatee yeroo aartee sittikaa hafiitii immoo tokko raftu amantaan dhibtanus kunoo isii duratti himee yoo rafe daqiiqaa 15 yookaan immoo daqiiqaa 30 yoo rafe saatii deemu keessaa kalas kanuma rafiitii koo jettee rafiitii qabdu hin sabdii akka namoonni duraan isii argan dubbatanutti ismiis illee akkasin turre siilaa bade kanaa jennaan hundumti keessanii ishee godhaatii warri isii beektanu keessaan naqunnama maal godhamuu qaba isa jedhu immoo isiidhuma gaafanna amma ati kaleessee yeroo mucaa kee darbattee makiinaa jala buuftu hin beektu miti of hin beektu rakkoon kun yeroo aarteef yeroo assaabii waa yaadde sitti qaba miti akkanatti hin jechuudha amma immoo maal barbaadde biyya galuu barbaadda
Ini si barbaadu amma biyya galuudha jechuudha. Sagalee inni qaama biyya galuudha. Inni si barbaadaartu biyya galuudha akkasiin dubbattutti. Biyya galuudha ammoo yaa jiran nuti amma sa'aatii Afrikaa qabdu amma jalaa bahu mana yaalaa deemaa tala. Ishii mana yaalaa deemtee sammuu kee ilaalamtee qoricha fudhattee yeroo tasgabbooftee jettee waraqata mucaa keetii siif illee tabaqaa sii dhaabnee waraqata mucaa keetii kan kee ta'uusaa waraqata sii baasillee kaanee sana booddee biyyatti si erginaa jechuudha. Boleh galle? Baik. Boleh. Akasi karena ni jalkaba sima ya kalau kadi ya lamte korcha bodate erga ya lamte ka demboda mujasiti amma si ya lamte ka tutti ora biye de bori kamne akka mujasi kasi tege warakaraga kamane yala bakasi tidese ya fanne warakaba sibnafi warakasana babannan tiketi kunnefi disipasi hojjechifnefi baasii gargaarsa kananne akkasi gara biyya sitti gara maatii sitti kan goona jechuudha. Inni isinis barbaadaa jirtu bakka hojjedhu iyyuu sababii mataa kootii kana na baasanii akka itti ilmoo koo guddifadhu qabu anis akka jiraadhu qabu karaa manaa inni isin gargaaratu. Kanaaf inni itti deematu qaban. Waan an kaffalu karaa manaallee waan an kaffalu nan dhabee jetti rakkoodhuma adda addaatiin wal qabatee abbaan manaan siis gatee deemuudhaan wal qabatee deebiin immoo waraqaa mucaas immoo shahaadaa mucaas dhabuudhaan wal qabatee asaabii tokko tokkoon yeroon aaree natti kaa jettee yeroo natti keessan immoo waan an godhes waan an godhus hin beeku gargaartanaa namni natti baay'ee egaa nama akkasii immoo namni eenyuun yoo ta'e obboleessi yoo rabbi isa laaffise malee namni of bira taa'ee jedhu hin jiru maaliif fayyaa kan rabbiiti kotu baaba maqaan keenya maqaan keenya maqaan keenya Yusuf maqaan mucaasii Yusufi sinallee mataa tulee kana jennaan nama fayyaa qabne biyya kanatti keessattuu biyya yeroo keessatti akkuma nu waliin beennu tokkoffaa nama fayyaa qabne eenyu nuuf itti mutu fayyaan kan rabbiiti tokko lammaffaa immoo nama mucaa qabu ofitti namni butu hin jiru birriidhuma tuu qabaatee yoo kireeffachuu jettee badaa namni ofitti butee mucaadhaa hin laajjate ofitti butee teessu hin jiru. Kanaafuu warri yeroo Ijipti kaleessa waamicha isinii godheen ture rakkoon obboleettii keenya kanaa isinirran darbu. Kanaafuu gargaartanii akkasiin gara biyyaa deemtu akkasiin mana yaalaa galtu godhaa isiniin jedheen ture. Amma wanaatti namni tokkittiin na biratanii namni itti dhokee dhokkan hin jiru jechuudha. Rakkoo keessan Allahu a'lam. Rakkoo biyya yeroo keessaa ka'u waliin beenna hundi keenya iyyuu. Rakkoon biyya yeroo keessaa ka'u Amerikaa iyyuu bakka meeqa iyyuu dhageekaa rakkoo keenya jechuudha. Garuu immoo yeroo fayyaa qabnu kana waa tokko waan akkasii irratti hirmaachuu irratti zeeroodha. Kanaafuu amma sirna deebi'ee isinitti himaa kairoos ta'ee bakka biraas obboleettii keenya kana mana yaalaa galchinee mana yaalaatii yeroo isin baate immoo gara biyyaatti akka jiru jedhee waamicha isinii godha galatooma. Akhirnya di kotoran lagi so ini saya kata kotor saya tahu bawa siapa nama yang mereka kenal Mana? jurnalis Nama nanu jarab? Nama nanu jarab? nanu jangan sebut nama dia Oke, nanu jarab itu tu saatnya mati kaftar ni bila kau cerita beratani nak namuran dia su warimo politik ni kan agar review tinggal cerita cerita semua biaya saya ni kesan WhatsApp dan stay messenger anak namuran dia su email anak namuran dia su fayang kan rabi ti politik ni kan gal cukup na ya. Nagata ulfada video kan ammo hundum tikesan yu warri dawatar tanu share goda akatirakan no bakattikubnu rabbuan ko fabbe gawante bi kesatu warri kairo Egypt kesa jirtanu rakko kesan Allahu alam bor maltuna raga taradam kairo kana kesatti tarada bor maltuna raga malifin jirin kaleso ko tadan nela lasin jirin raw malif alistan irate shamarnante malif aliftan malif bilbiltani bilbil si bilbiltani bi akamiti yerta boleti gen malti jetta yachu se tijabate Allahu alam wala se tijabate embenu warri kairo calluma ittani illalina ittiyadda bakka sinjirtu amma mana kimi sinatte ciiftu isinitani mamas kottan sinin jira galatoma du'a ila limon dagatina bakkuma jirtanu du'a ila dagatina